Kudri kami aku, bulan jefenda kenyat, sabab sabda bilet, jefenda kami hari jefenda, jefenda tuan tuan, karena kita berada di sana. Misoma, Paradina, Senesawalo, Mumicha Ministerial Kenya, Dr. Abiy Ahmed, Moin Tumura. Anak kami jogu haba hukuman ilmu duga beku. Anak kami jogu haba hukuman ilmu duga beku. Haba hukuman, haba hukuman, haba hukuman. Nuti sabukkee jirra. Jabaatee dhaabbatu ijoollee isaatii injifannoo guddaan kan uummata Itoophiyaati galatooma. Mootummaa keenya duukaa mootummaa paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru Dr. Abiy Ahmed kan durfamu jechuudha. Amma duukaa jirra. Ammas biyyi keenya hin badhaati, badhaadhina guddaan hin badhaati, ammas badhaadhina irra jirti. Ejjennoo guddaa qabna jechuudha. Galatooma. Biyya keenya qofaatu hin ta'in Afrikaaf illee fakkeenya gaarii ta'e Itoophiyaan kan jiru ta'uusaa akkasumas addunyaadhaafis fakkeenya gaarii ta'e kan jiru ta'uusaa kana keessatti ibsu. Gama keenyaan bitootessa 24 yaadachaa isa kana caalaatti bilisummaa arganne kana immoo tiffachaa of harkatti qabachaa dargaggoonni dubartoonni jiraataan magaalaa guutummaan isaallee mootummaa yeroo gabaabduu waggaa gabaabduu gidduutti jijjiirama guddaa amma kana argamsiise itti fufsiisuudhaaf akka dargaggoo tokkotti nutis jabaanne ni hojjenna.